Wantoonni milkaa'ina gonfachuu irraa nama ittisan yookiin nama dhorkan. Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbebeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun haga xumuraatti hordofaa. Wantootni milkaa'ina gonfachuu irraa nama ittisan hedduu keessaa muraasa tokko fedhii dhabuu. Waan tokko hojjechuudhaaf kaanee wanti sun milkaa'ina keenya fi sababa haa ta'uyyuu malee fedhii hin qabnu taanaan wanta milkaa'uudhaaf yookiin sababa dhiyeessinee fedhii dhabna taanaan milkaa'ina keenya duubatti harkisa. Lama kufaatii sodaachuu. Dursanii waan tokko jechuu dura nan kufaa, nan danqama, nan rakka dhadhanii sodaachuun milkaa'ina keenya duubatti harkisa. Sadii jecha namaaf bakka kennu. Jecha namaaf bakka kennuun namoonni yeroo hedduu hin dandeessu, hin xumurtuu, hin beektuu wantoota adda addaa nuu kaasuu danda'u. Yeroo sana sodaannee yoo duubatti deebine mul'anni keenya akka inni galma hin geenye taasisa. Afur ofitti amanamummaa dhabu. Waan tokko jechuudhaaf osoo namni kan biraan nun dhiibii yookiin osoo qaamni kan biraan dhiibbaa nurratti hin taasisin nan danda'a, nan hojjedha kutannoodhaan yookaan hojjechuu dandeenya. Inni kun ofitti amanamummaadhaan waa tokko jalqabnee milkaa'ina argachuu nu dandeessa jechuudha. 5 dandeettii fi humna ofii wallaaluu. Dandeettii fi humna ofii wallaaluu jechuun wanta hojjechuuf kaane tokko humna ittiin sana hojjechuu danda'u nan qabaa, dandeettii sana nan qabaa yookiin ogummaa waan sana ittiin hojjechuu danda'u nan qabaa innee of madaallee jalqabu jechuudha. Waan dandeettiin keenya dandeettii irraatti qabnu tokko hojii filannee dandeettii kana nan qaba jenne waan sana hojjechuu, akkasuma humna waan sana nu hojjechiisullee qabaannee jalqabu. 6 mul'ata dhabuu. Namni mul'ata hin qabne fagoo deemuu hin danda'u. Sababni isaa kanuma har'a arganne duwwaa haandi tumaawuzi jechuudha. Har'uma arganne har'uma nyaanne fitna, har'uma hojjenne har'uma milkoonee ishee kan borii yaadnu taanaan milkaa'ina isa fagoo yookiin immoo mul'ata fagoo qaroo fageessee arguu hin qabaannu jechuudha. Inni 7ffaan kaayyoo malee jiraachuu. Kaayyoo malee jiraachuun akka feete akka nuti jiraannu yookiin immoo waan har'a arganne qofatti gammannee yookiin waan nuti xiqqootti gammannee akka nuti nagaa jennee jiraannu taasisa jechuudha. Kanaaf kaayyoo mul'ata yookiin kaayyoo fagoo yaadu yoo qabaanne garuu fageessine yaaduudhaaf isa borii keenya waan fageessine yaadnuufi kaayyoodhaaf jiraanna. Waan jiraannuufis immoo fuuldura keenyatti mul'ata keenya ilaalaa jiraanna jechuudha. 8ffaan kutannoo dhabuu. Wantoota hojjechuuf kaane hundattiyyuu kutannoodhaan haa xiqqaatu haa guddatu waan nuti hojjennu sun sirriidhaan itti amannee jennaan kutannoodhaan itti linnee jennaan waan nuti hin milkoofneef hin qabu jechuudha. 9 nama ilaalanii karoorsuuf karaa nama biraa hordofuu. Waan namni hojjeteef, waan namni karoorfateef, waan namni itti milkaa'eef qofa hojjenna yoo ta'e inni sun kufaatii nutti fida. Sababni isaa icciitii namoonni ittiin milkaa'an, icciitii namoonni ittiin waa karoorfatan sana hin beeknu waan ta'eef jechuudha. Humnaaf dandeettii isaanii of madaalanii hojjetanii nuti immoo callinee isaan karoorsina taanaan kufaatii nutti fida jechuudha. Kan nuti karoorsinu waan humni keenya danda'uu fi waan ogummaa irratti qabnu duwwaa xiyyeeffannee karoorsina. Kanaaf nama ilaalanii karoorsuuf karaa nama biraa hordofuun kufaatii milkaa'inaa kan fidu keessaa tokko jechuudha. 10 abdii kutachuu. Abdii kutachuu irratti immoo akka beektonni jedhanitti namni muka ofirratti jiksee fi namni abdii kutate tokkodha jedha. Namni muka ofirratti jikse jala dhaabbateera taanaan hin miidhama waan ta'eef namni abdii kutates akkanaadha jechuudha. Wanta kamiyyuu yoo jedhe ka'ee abdii dhaba waan ta'eef hojjechuu hin danda'u. Yoo hojjechuu jalqabes immoo hin milkaa'u jechuudha. 11 of tuffachuu. Ani namaa gadidha, ani qarshii hin qabu, ani fira hin qabu, ani humna kana ittiin hojjedhu hin qabu, ani ogummaa hin qabu jedhanii wantoota yaadamuu hin qabne dursanii yaadanii sodaa ofitti naqu. Inni kun of tuffachuu jedhama. Inni 12ffaan wareegama kaffaluu sodaachuu. Milkaa'inni keenya kamiyyuu haa xiqqaatu haa guddatu aarsaa nu gaafata jechuudha. Aarsaa yookiin wareegama. Kanneen kaan wareegamoonni baay'een isaanii kan lubbuu gaafatan yoo ta'e illee nuti immoo wantoota humna keenya gaafatan, wantoota qarshii keenya gaafatan, wantoota sa'atii keenya gaafatan, sa'atii aarsaa taasisnee ittiin fayyadamnu yoo ta'e, humna keenya aarsaa taasisnee ittiin fayyadamnu yoo ta'e, ogummaa keenya aarsaa taasisnee ittiin fayyadamnu yoo ta'e, inni sun wareegama akka nuti hin kaffallu taasisa. Inni sun milkaa'inni keenya akka inni galma hin geenye taasisa. Inni dhumaaf inni 13ffaan dhugaa jireenyaaf addunyaa wallaalu. Addunyaan keessa jiraannu guyyaa tokko kufaa, guyyaa tokko ka'aa, guyyaa tokko gammadaa, guyyaa tokko gaddaa, guyyaa tokko kolfaa, guyyaa tokko bo'aa jirti waan ta'eef yeroo hundumaa kolfuun qaba akkuma warra kaanii yoo jenne kolfuu dhiisuu dandeenya. Guyyaa hundumaa immoo ani maaliif hin bo'aa yoo jenne namoota kaan immoo ilaaluu dandeenya. Sababa boonyeef beekuu, sababa gammadaa jirruufis beekuu, sababa guyyaa hundumaa kolfaa oollu beekuu. Namoonni biraanis immoo ilkaan isaaniitu kolfaa oola moo keessa isaanii gammadee jennaan kolfaa oola jennee addaan baasnee beekuudha jechuudha. Inni sun dhugaa jireenya addunyaa wallaaluu yookiin immoo milkaa'ina namoota dursanii milkaa'anii jiranii sana hordofne isa sirrii fi isa qajeelaa ta'e duwwaa yoo hordofne kufaatii nutti fidaa jechuudha. Kanaaf wantoonni namni akka hin milkoofne namaafis milkaa'ina isaa gidduutti dallaa warra ijaaranidha jechuudha. Warreen kun namoota dallaa kana caccabsantu milkaa'ee jiruu bareedaa argata. Warri harka laate immoo osoo iddoo yaade hin gahin karaatti hafa. Kaayyoo fi kutannoo fi jabina godhatanii gufuu kanneen irraa tarkaanfachuun nama milkeessa. Milkaa'uu irraa maaltu nama ittisa yookiin nama dhorka? Galatooma.